Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Hordoftoota OCM miidiyaa baga torban ja'affaa sooma Iyyesuus Gabri'eel yookaan immoo tajaajila amanamaadhaan isin gahe jecha. Torban kanaafis ammoo qophii hafuurawaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Bu'uura kanaan lallaba waa'ee garbicha amanamaa isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Lallaba kana daawwadhaa, lubbuu keessaniif ammoo soorata taasifadhaan affeerraa keenyadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin faana haa ta'u. Har'aaf mata dureen irratti barannu hojjetaa amanamaa jechuudhaan Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoobsa 21 fi lakkoobsa 23 irratti jecha Gooftaan Yesus Kiristoos dubbatedha. Barsiisaa kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa akka dhahata mana kiristaanaa keenyatti tibbi kuni tibba sooma Iyyesuusiiti jedhamuudhaan beekama. Tibbi sooma Iyyesuusii kuni ammoo torban of keessatti qabu hundisaa moggaasa mataa isaa qaba. Bu'uura kanaan torban kuni torban tajaajilaa amanamaa yookaan immoo torban Gabri'eel jedhameetu moggaafamee jira. Wangeelli torban kana yaadachuudhaan guyyaa sanbata guddaa mana kiristaanaa keenya keessatti dubbifamu Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irraa jecha jirudha. Boqonnaa 25 irraa jecha jiru kana ka'umsa godhachuudhaan egaa nutis kan barannu. Egaa Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoobsa 14 irraa eegalee seenaa jirudha. Seenaan yaadatamu jechuudha. Kana keessa akka mata dureetti kan filanne Gooftaan Iyyesuus Kiristoos hojjetaa amanamaa jedheeto jecha inni dubbatedha ka'umsa kan godhanne. Kana laaluudhaaf seenaa isaa gabaabsinee dubbachuun barbaachisaa ta'a. Maal jedhaa? Yesuus itti dabalee dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eetii jedha. Namni wayii biyya fagoo dhaquudhaaf ka'e. Yoo gara biyya fagoo dhaquudhaaf ka'u hojjechoota isaa waametu hojjettoota sadii waametu isa tokkoof qarshii yookaan maallaqa yookaan birrii 5 kenneefi jedha. Vershinii afaan Oromootti ammoo 5,000 jedheetu ibsa. Isa birootiif ammoo 2 kenneefi jedha. Isa sadaffaadhaaf 1 kenneefi jedha. Kana kenneefi biyya fagoo deemee booda yoo deebi'u imaanaa warratti laate kana maalirraan geessanii jedheetu isaan gaafata. Inni 5 kenne 5 buufateetoo 10 taasisee laateef. Kunooyi kan naa laatteen daldaladhee haga kana buufadheera amma kunoo 10 of harkaa qaba jedheetu itti hime. Yoo kana Waaqayyoon Gooftaan keenya Yesus Kiristoos maal jedheeni atoo hojjetaa amanamaa fi hojjetaa gaariidha. Waan xiqqoodhaan amanamteetta waan guddaa irratti simmuudha jedheen. Inni lammataa kan qarshiin 2 yookaan immoo akka vershinii afaan Oromootti immoo qarshiin 2,000 laatameef ittiin daldalee buufateetu 4,000 taasifatee yookaan 4 taasifatee Gooftaatti dhiyeesse. Kan ati naa kennite akkanatti ittiin buufadhee hojjedhee si eegee jira yoo jedhuun ammas Gooftaan isaanis ati tajaajilaa amanamaa tajaajilaa gaariidha. Waan xiqqoodhaan amanamteetta. Waan guddaa irratti simmuudha jedheen. Inni sadaffaan garuu tokkicha isaa kenname sana boolla qoteetu awwaalee jedha. Boolla qotee awwaalee waan tureef waa tokko iyyuu hin buufanne. Maalirraan geessee waanan sitti kenne sanaa jedheetu Gooftaan yoo isa gaafatu maal jedhaanii lakkoobsa 24 irratti namichi inni meetii 1,000 fudhates immoo dhufee yaa Gooftaa ati nama gara jabeessa iddoo ittiin facaasinii galfattu
iddoo ittiin bittimsinii walitti qabattu ta'uu kee nan beekaa kana sodaadhee dhaqee meetii kee awwaalee horiin kee kunootii jedheetti gooftattu deebise. Too bu'aa tokkoyyuu ittiin hin buufatin jechuudha. Gooftaan maal jedhaanii ati hojjetaa hamaadha fi dhibaa'aadha. Ani iddoo ittiin facaasini akka hin galfadhu. Iddoo ittiin bittimsini akka walitti qabu beektetta miti. Ati meetii koo warra dhalatti fudhatan bira anaaf kaa'utu sirra ture. Ani immoo deebii kootii kan koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture jedheetu gooftaan isaa kan imaanaa kenneef isa abaaree hojjetaa isaa waa'ee hin baafne kana dukkana isa alaatti darbadhaa achitti namoonni ni boo'u ilkaanis ni qaruu jedheetu gooftaan fakkeenya kanatti hime. Amma gaa seenichi kana fakkaate erga jenne gara jireenya keenyatti immoo kana hiikuu qabna. Hojjettoonni kanneen eenyudha? Kan imaanaa sitti laate eenyudha? Kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kan imaanaa nuu laate fakkeenya kanaan kan nu barsiisaa jiru gooftaa Iyyasuus Kiristoos ofiisaadha. Inni hunda keenyayyuu kennaadhaan nu uumee jira. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedhaa? Kennaan adda addaadha, hafuurri garuu tokkodha jedha. Hundumtuu akka dandeettii isaatti kennaa qaba. Kan aangoo argate jira, kan maallaqa argate jira, kan beekumsa qabu jira, kan ammoo yeedaloodhaan tajaajiluu danda'u jira, kan barsiisuu danda'u jira, kan dubbachuu danda'u jira, kan ogummaa adda addaatiin immoo tajaajiloota adda addaa hawaasa kanaaf laachuu danda'u jira. Kennaawwan adda addaa nuu laataman kanneen maalidha yoo jenne imaanaa waaqa keenya gooftaa Iyyasuus Kiristoos irraa nuu laatamanidha. Amma gaafichi kennaan kun kan nuu kenname nuun ittiin bu'aa buufachaa jirramoo callisneetuma akka ibsa gaanii keessaa kennaa keenya bu'aa malee dhoksinee teenyee jirraa kan jedhudha gaafichi. Inni aangoo qabu aangoo waaqayyoon naa kenneen maalan hojjedhe jedheetu of gaafachuu qaba. Maalifi waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo kadhattaniyyuu maal jedhaa kadhadhaa nuun jedhe mootummaan kan keeti yoo jedhaatu kadhadhaa nuun jedhe. Kanaaf aangoon kan kooti jennee kan ittiin of abdannu yookaan immoo kan ittiin boonnu otoo hin taane kan waaqarraa uummata kana tajaajiluudhaaf nuu kenname erga ta'e aangoo qabnuun maal hojjenne? Maallaqni kan nuu kennamu waaqarraa erga ta'e maallaqa qabnuun maal hojjenne? Ogummaan kan nuu kennamu waaqarraa, beekumsi kan nuu kennamu waaqarraa erga ta'e waan nuu kenname kanaan bu'aa maalii buusnee jirraa jedhanii of gaafachuun barbaachisaadha. Egaa akkuma waliigalaatti hayyoota mana kiristaanaatiin warri qarshiin 5 kennameef yookaan namichi qarshiin 5 kennameef kuni warra miira isaanii guutuudhaan waaqayyoodhaaf ofii isaanii dabarsanii laataniin fakkeeffamaa jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Ijji isaaniis, gurri isaaniis, funyaan isaaniis, waaniin isaanii hundumtuu, qaamoleen miiraa isaanii hundumtuu, eenyummaan isaanii hundumtuu waaqayyoodhaaf haa bitamu jedhaniitoo amanamummaadhaan tajaajilaa gaarii garbicha gaarii ta'anii warra waaqa tajaajilanidha. Waaqni qaama keenya guutuu, miira keenya guutuu, yaada keenya guutuu, qalbii keenya guutuu barbaada. Qalbiin keenya jaalala waaqayyootiin hiddamee jira moo kan isa haatu waan baay'eetu jira. Ijji keenya garam ilaalaa? Gara waaqaati moo gara addunyaatti ilaalaa? Yaadni keenya, yaadni onnee keenya eenyudhaaf dhahata? Jaalala waaqayyootiif dhahata moo jaalala addunyaatiif dhahata? Fedhii samiitiif dhahata moo fedhii dachii kanaa isa darbu isa irraanfatamuuf dhahata jedhanii of gaafachuun barbaachisaadha bu'uura hiikaa kanaatiin. Gama birootiin warri immoo maallaqni qarshiin 2 yookaan qarshiin 2,000 kennameef kuni ammoo ofii isaanii maddiitti obboleessa isaanii akka ofii isaaniitti akka jaalatan jedhamee bu'uura tumameen akka ofii isaaniitti warra obboleessa isaanii jaalatanidha. Kun maal agarsiisaa? Kiristaanummaan kan qofaa keenya itti jiraannu otoo hin taane
kan obboleessa keenya kan qaama keenya godhannee tokkoomuudhaan waloomuudhaan itti sochoonuudha. Mee jaalalli nuti waliif qabnu hagam ofittummaa qaxxaamuruu danda'ee jira. Keessattuu bara wanni hundi faayidaadhaan yookaan diinagdeedhaan madaalamu kanatti waan qabnurraa kunnee obboleessi keenya haa nyaatu. Waan qabnurraa waraabnee obboleessi keenya haa dhugu. Waan qabnurraa baasnee maallaqa kana obboleessi keenya itti haa fayyadamu. Waan uffannurraa baasnee akkuma cuuphaan Yohaannis jedhe kan uffata lama qabu kan hin qabneef yaa hiru bu'uura jedheen daara baasuudhaaf kutannoon nuti qabnu maalidha? Rakkoo warra nuti hin qabne warra qaban bira jiru hiikuudhaaf kutannoon nuti qabnu maalidha jedhanii of gaafachuun ni barbaachisa. Yoo kana raawwanne akka isa qarshii 5 isaaf laatamee yookaan immoo akka isa qarshii 2 isaaf laatamee sanatti hojjetaa amanamaa jedhamnee badhaasa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa ni arganna waan ta'eef kanaaf dadhabuun baay'eetti barbaachisaadha. Egaa isa sadaffaa yoo ilaaltan kan tokkichi kennamee fi homaayyuu buufachuu dadhabe sana yoo ilaaltan kanarraa maal hubattu? Jireenyi dhibaayummaa waaqa akka kumattan isin taasisa. Ofii keenya waan nurraa eegamu baachuu dadhabne yeroon bar waaqatti mannu baay'eedha bar. Ofii keenya cubburraa fagaachuu yoo qabnu maaf cubbuu kana keessatti nagatte yaa waaqayyo jedhee bar yommuun waaqatti kumannu baay'eedha. Yaada qalbii keenyaa sassaabbachuu dinnee waan ofii keenya raawwachuu qabnu raawwachuu dinnee hariiroo keenya akka barbaannetti bal'isnee waltajjii irratti argamuu hin qabnetti iddoo fi gochaa irratti argamuu hin qabnetti argamnee maaloo yaa waaqa maaf akkana na goote jennee tobar waaqatti yemmuun dheekkamnu baay'eedha bar. Amma namichi bar makliitii yookaan ammoo birrii horii tokko fudhate kuni maal jechaa jira? Waaqa himachaa jira bar, waaqa komachaa jira bar. Waan irraa eegamu baachuu dhiisetu warri 2 kennameefu bar bu'aa buufataniiru bar bu'aa baay'ee. Warri 5 kennameef bar imaanaa guddaatu kennameef bar bu'aa buufataniiru. Inni bar tokkitti qofaatu itti kenname bar waan ulfaataa miti bar kan itti kenname. Gaafa dhibaayummaan nu keessa jiru waan nurraa eegamu baachuu dinneetu nama himannu barbaanna. Qaama himannu barbaanna. Yookaan immoo waaqayyo himanna. Hinaarra ni dheekkamna. Garbicha gaarii tajaajilaa amanamaa jedhamu yoo barbaanne amala akkanaarraa fagaachuun barbaachisaadha. Egaa akka hiikaa immoo mana kiristaanaa keenyatti warri makliitiin tokko kennamee fi homaa buufachuu dadhaban warra sagalee waaqayyo baratanii barsiisuu dadhabanidha. Warra kennaan waaqayyo sagalee koo barsiisaa jedhee beekumsi kitaaba qulqulluu isaan keessa jiru hubannoo waa'ee waaqayyo isaan keessa jiru garuu kanaan bu'aa buufachuu dadhabanii inumaayyuu waaqa balaaleffatantu namoota kanaan fakkeeffama. Tajaajilaan baay'een yeroo baay'ee waan irraa eegamu baachuu dhiisee haalota jiranitti aara. Yookaan bakki inni itti tajaajilu bu'aa bayii qabaachuu danda'a ta'a. Yookaan kan lukaan itti deeman ta'uu danda'a. Yookaan iddoo bishaan qulqulluun hin jirre ta'uu danda'a. Yookaan iddoo ibsaan hin jirre ta'uu danda'a. Yookaan akka magaalaatti mijataa ta'uu baachuu danda'a. Yookaan miindaan isaa xiqqoo ta'uu danda'a. Jiruuf jireenya isaatiif mijataa ta'uu baachuu danda'a. Kanneen ka'umsa godhachuudhaan himachuudhaaf qeequudhaaf of qopheessina malee waan nurraa eegamu ba'achuudhaan warri adeemnu xiqqoodha jechuun ni danda'ama. Amma gaa bu'uura hiikaa andimtaa yookaan hiikaa kitaabolee qulqulluu mana kiristaanaatiin abbaan makliitii tokkoo kuni baratee otoo hin barsiisin isa hafedha jedhaniitu warri immoo abbaa makliitii yookaan birrii 2 fi 5 ammoo baratanii warra barsiisanidha. Hubatanii warra hubachiisanidha. Beekanii warra beeksisanidha. Of gaafachuun barbaachisaadha. Tajaajilaan mana kiristaanaa maalirra jira? Beekee beeksisaa jira? Barsiisonni wangeelaa maalirra jirra? Luboonni maalirra jiru? Abbootiin keenya akka waliigalaatti maalirra jirra jennee of gaafachuun barbaachisaadha. Egaa inni biroo abbaan makliitii 5 seerota Museetiinis ni fakkeeffama akka barnoota mana kiristaanaatti jechuudha. Seeronni Musee oriitii 5 jechuudha. Kitaabolee oriitii yookaan kitaabolee seeraa Musee 5 fakkeeffama. Kanneen bara isaaniitti bu'aa mataa isaanii buusanii jiru.
Museedhaanis ni fakkeeffama. Museen seerota oriitii 5 barsiisuudhaan seerota oriitii 5 barreessuudhaan inni kun ammoo bu'aa akka buusu godhee jira. Warri ammoo makliitii 2 qabatan qulqulluu Phexrosin warra fakkeeffamanidha. Qulqulluun Phexros ammoo kakuu moofaa qofa otoo hin ta'in kakuu durii qofa otoo hin ta'in kakuu haaraas kakuu durii waliin bakka tokkotti barsiisuudhaan bu'aa qabeessa ta'uu danda'ee jira. Waan imaanaa laatameef sana galmaan ga'uu itti milkaa'uu danda'ee jira jechuudha. Egaa akka waliigalaatti kansaa kana yoo ta'e mee kitaaba qulqulluurraa hojjetaa amanamaa jedhamee fakkeenya kan nu ta'uu danda'an namoota 3 haa ilaallu. Inni duraa Yoosefidha. Yoosef seera uumaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 irratti mana mootichaatti amanamummaa isaa wanta qorutu isa qunname. Mana mootichaatti mootichatti aanee waa hunda kan bulchu imaanaan kan isaaf laatame isa ture. Garuu bakka itti gaafatamummaan isaa laatame kanatti haati warraa mootichaa fedhii foonii isaa waliin raawwachuudhaaf isa qoruutti kaate. Akkanas jettee jedha boqonnaa 39 lakkoofsa 7 irratti. Takka turtee haati manaa gooftaa isaa ija ishee irra buufattee jedha. Imaanaan gaafa isinitti kennamu warri isin gufachiisuu barbaadan ija isinirra buufatu. Itti gaafatamummaa gaafa qabannu warri nu gufachiisuu barbaadan nu adamsu. Bahaa gala keenya barbaadu. Yaada isaanii akka raawwannuuf nurratti shiraxaxu. Namni imaanaa baate of gatee socho'uu hin qabu. Imaanaa isaa sana gufachiisuudhaaf warri shiratti xaxan akka jiran waan beekuuf kadhannaadhaan of eeggannaadhaan dammaqiinsaan socho'uu akka qabu seenaan Yoosef barnoota guddaa nu laachuu danda'a. Egaa ija ishee irra buufattee jedha. Ilaalaa egaa gaarummaadhaan nan jiraadha yoo jettan qorumsa malee jiraachuun hin danda'amu. Afuurri qulqulluu kennaawwan naa kenneen bu'aa nan buufadha yoo jettan baddaa ba'uun hallayyaa bu'uun dirqama ta'a. Qorumsota keessa darbuun bu'aa ba'ii keessa qaxxaamuruun dirqama ta'a. Yoosef qorumsa kanatu isa qunname akkana jetteen jedha. Anaa wajjin ciisittiin jettee jedha. Waan nama hawwatu miira fooniitiin gaafa ilaallu. Miira sagaagalummaatiin gaafa ilaallu waan nama hawwatu kan isheen dhiyeessaafii jirtu. Jarana imaanaa waaqayyoo irraa fudhanne galmaan ga'uudhaaf yoo carraaqnu foon keenyaaf ammoo waan hawwatu hafuurri xuraa'aa nuuf mijeessa. Otoo nuti hin gaafatin inni nu gaafachuu danda'a. Otoo nuti hin barbaadin inni barbaaduu danda'a. Fedhiin foonii fedhiin addunyaa kanaa karaa adda addaatiin nu jeequu danda'a. Aal kana akkamitti darbinadha. Kanaaf bar gaarii ta'uun bar nama dhibee miti bar. Gaarii ta'uun bar kan nama dhibee waan qorumsa qabuufi bar. Bu'aa bahii mataasaa qabaa bar. Callisni gaarii ta'uu qabna waan jenneef qofas hin taanu bar. Qorumsota nu qunnaman akkaataan itti darbinu garmalee murteessa. Yoosefin anaa wajjin ciisittiin jette inni garuu jedha lakkoofsa 8 irratti maatii waaqayyoo didee haadha manaa gooftaa isaa sanaanii akkana jedheen jedha. Didaa imaanaa fudhanneerra jennee warri amannu cubbuudhaaf diduu qabna. Mattaaf diduu qabna. Jibbaaf diduu qabna. Imaanaa waaqayyoo irraa fudhanneerra jenneetoo warri amannu aangoo keenyaan waan hin taane akka raawwannu yoo nu dirqisiisan diduu qabna. Niitii mootichaatu maaliif hin taane? Kan humna harkaa qabdu kan nu jeequu dandeessus maaliif hin taane? Kan jireenya keenya balleessitu kan aangoo keenya irraa nu buusisuu dandeessus maaliif hin taane? Kan mana hidhaatti nu darbachiisus maaliif hin taane? Dhugaadhaaf didanii hidhamuutu irra gatii qaba jedhee waan amaneef Yoosef kan gaafii kana gaafachaa jiru niitii mootii taatullee ni didee jedha. Diduutu barbaachisaa barjarana. Yoo didne malee hin ta'u. Sossobaa hunda dhaggeeffachuu hin qabnu. Sodaachisa hunda dhaggeeffachuu hin qabnu.
waan nama naasisan hundaaf gurra laachuun qabnu haga dhumaatti hadheeffatanii fedhii addunyaa kanaa diduun dhumarratti hojjetaa amanamaa hojjetaa gaarii badhaasa jedhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa hundaafuu akka hojii isaatti laachuudhaaf yeroo dhufutti akka argannu nu taasisa. Kana jedhamu yoo barbaanne akka Yoosefitti diduun ni barbaachisa. Akkanas jedheen jedha. Si malees wanti inni anatti kennuu dhiisee harkatti hambifatee hin jiru. Gooftaan kiyya jedhe waa hunda irratti na muudee jira. Waa hunda bulchuu nan danda'a. Si malees waa hunda bulchuu nan danda'a. Sirratti garuu waa takka gochuudhaaf aangoon qabu jedhe. Argaa jirtu yeroo baay'ee qorumsanii nu qunnaman kanneenidha. Waaqni hundayyuu nu fayyamee waan xiqqoo nu dhorkeetu irra garaa nu nyaata. Yoosef garuu kan mootiin isaa kenneef waan baay'ee yaadate malee kan dhabe ishee xiqqoo yaadanne. Maatii Waaqayyoo yeroo baay'ee waan Waaqayyo nu kenne baay'ee dhaamannaa bari waan Waaqayyoon nu dhorke xiqqootu irra garaa nu nyaataa bar. Heewaan bari jannata keessa kan jiru waa hundayyuu nyaadhaa jedhee ajaja Waaqayyoon isaaniif kenne mannaa. Balasitti hin nyaatinaa jedhee dhorkaan inni dhorke waan garaa ishee nyaateef ajaja sana diigde. Bara keenya keessattis kan mul'achaa jiru kanadha. Wanni nuti itti dogoggorru bar waan xiqqoodha. Wanni addunyaa kana akkuma feetanitti yoo idaatani waan xiqqoo gatii hin qabnedha. Maallaqa tiriliyoona ta'uu danda'a. Aangoo gurguddaa ta'uu danda'a. Nyaataaf dhugaatii ta'uu danda'a. Konkolaataa fi mana ta'uu danda'a. Waan addunyaa kanaa kabajaaf ulfina gurguddaas ta'uu danda'a. Maqaa guddaas ta'uu danda'a. Humnaa fi irree cimaas ta'uu danda'a. Kun hundi gatii hin qabu ni darba. Kanaafuu xiqqoodha. Kan nuti dhorkamne waan xiqqoodha. Waan guddaa garuu nu laatamee jira inni mootummaa Waaqayyooti. Wanni guddaan nu fayyamameera inni jireenya bara baraati. Wanni guddaan nu fayyamameera innoo Kiristoos waliin jiraachuudha. Kana bar wanni guddaan nun bar waan addunyaa kana keessa jirruuf wanni addunyaa kana guddaa nutti fakkaata malee akka Yoosefitti namoota laaluu danda'aniif kan Waaqayyoon keenya nuuf kenne waan guddaadha. Wanni addunyaan kun itti nu sossobaa jirtu madaallii addunyaa kanaatiin haguma fedheyyuu guddaa ta'ullee nama afuraatiif ammoo xiqqaadha. Nama tulluurra dhaabbatee gadi laaluufi yartuudha. Kanaaf Yoosefi ani jedhe attamittan hammina guddaa akkasii hojjedhaa jedhe of gaafachuun ni barbaachisa maatii Waaqayyoo. Of gaafachuun ni barbaachisa. Sagaagalummaadhaan warri kufnu yoo jiraanne amanamummaa haadha warraa keenyaaf qabnu warri dhabnu yoo jiraanne akkanaan of gaafachuutu barbaachisa. Attamittan hammina guddaa akkasii hojjedhaa. Waan Waaqayyoon jaalanne keessa warri jirru aangoo keenyatti fayyadamnee warri namoota boochisnu warri ummata boochisnu yoo jiraanne attamittan hammina guddaa akkasii hojjedhaa jedhanii of gaafachuun barbaachisaadha. Namoonni tokko waan badaa gurguddaa raawwatanii waan xiqqooyyuu waan raawwatanitti fakkaatu. Biiliyoonaan hatanii biiliyoonaan mataa keessa siidanii waanuma xiqqoorree waan dogoggoranitti fakkaatu. Namoota meeqaa ajjeesanii mankarara yookaan du'a yookaan buqqaatii yookaan jechaa namoota meeqaatiif sababa ta'anii waanuma xiqqoollee waan raawwatan kan itti fakkaanne hedduudha. Yoosef garuu sadarkaa balleessichaa yoo hubatu attamitti hammina guddaa akkasii hojjedhaa. Maatii Waaqayyoo akkanatti of ilaaluun barbaachisaadha. Warri mana kiristaanaa keessatti tajaajilu cubbuuwwan mana kiristaanaa keessatti hojjennuun tajaajilicha danquudhaaf gufachiisuudhaaf cubbuuwwan hojjennuun of gaafachuun barbaachisaadha. Attamitti hammina guddaa akkasii raawwadha jedhanii cubbuudhaanis jedha Yoosef. Attamittan Waaqayyo yakkaree jedha. Ilaalagaa mootii isaa irratti qofa miti gochaan kun kan raawwatamu Waaqayyo irrattis amanamummaan isaa inumaayyuu inni murteessan Waaqayyoodhaaf. Bakka sana bar mootiin hin jiru bar. Isaan hin arguu bar. Qofaa isaanii jiru bar. Marree yoon raawwadhe jennaa bar nuti.
nuti namni akkanuma garee barbaanna malee waaqni nu arguuf nu arguunsaa baay'uma nu cinqisiisu. Al tokko bar waaqni waanuma jiruyyuu nutti fakkaatu bar akkuma garaa keenyatti gaafa utaal akkuma garaa keenyatti gaafa dubbannu akkuma garaa keenyatti waan fedhii keenyaa gaafa raawwannu jiraachuudhuma waaqayyootu guutumaan guututti waan dagannee fakkaataa bar. Yoosef garuu mootiin achi jiraachuu baatus qofaa isaa dubartittii kana waliin jiraatus cubbuudhanis akkamittan waaqayyo yakkaree jedheetu gaafate. Of gaafadhaa abbootiin aangoo, of gaafadhaa kennaa waaqayyo nuu kenneen warri hin tajaajille, of gaafadhaa ogeessonni, of gaafadhaa beektonni, of gaafadhaa hawaasa kana keessatti iddoo gurguddaa warri qabnuuf haa gaafannu. Namni nu gaafachuu baatu bar waaqni nu gaafata. Seerri nu gaafachuu baatu bar waaqni nu gaafata bar. Al tokko bar balleessaan nuti balleessinu seerri arguu baachuu danda'a bar seera jalaa dhokachuu dandeenya taa. Poolisii jalaa itti gaafatamummaa jalaa mana murtii jalaa abbaa alangaa jalaa dhokachuu dandeenya. Waaqa jalaa garuu dhokachuu ni danda'ama maatii waaqayyoo. Isa jalaa garamitti adeemuun danda'ama. Yoosef kana waan qalbeeffateef hojjetaa amanamaa jedhamuu nama danda'udha. Itaan suudhaan maal jedha maal ta'e isheen jedha cubbuudhaanis isheen guyyuma guyyaatiin Yoosefitti kana yoo dubbatteeyyuu inni ishee wajjin ciisuudhaaf ishee dhaga'uun barbaadne. Gaaf tokko seetanii kan itti dubbattu guyyaa guyyaadhaan bar gaaf tokko seetanii kan qoramtan gaarii nan taa'oo jettan guyyaa guyyaadhaan bar hojjetaa amanamaa nan taa'oo jettan gaaf tokko seetanii kan qoramtan. Aangawoota taatanii too gaafa biyya bulchitan gaaf tokko qofa qoramna seetanii waaqayyo kennaa nuu kenna inni tajaajila yoo jenne guyyaa guyyaadhaan qorumsi ni jira. Qorumsa tokko bira yoo dabarre qorumsa biraatu dhufa. Bu'aa bayii tokko bira yoo dabarre immoo bu'aa bayii biraatti ceenaa. Guyyaa guyyaadhaan waanan qoramee fi kana booda dadhabeeraa jennan yoo ta'e maalan godha kaleessas bira darbe ingaddas bira darbe torbanis bira darbe amma maalan godha re'anuu mana kootii wallatti ta'e. Waaqnis maaliif narraan dhaabne jenna akka kunoo hojjetaa dadhabaa ofii isaatii dadhabeetoo waaqayyo himachuu fi komachuu ka'eette jechuudha. Garuu Yoosef waan guyyaa guyyaadhaan qorameef har'a kufuun qabaan jenne guyyaa guyyaadhaan isa qortuyyuu inni garuu ishee wajjin ciisuudhaaf ishee dhaga'uun barbaanne. Warri cubbuu waliin, warri hanna waliin, warri ajjeechaa waliin soqolanneetoo ciifnu jirra. Otuman qoraman iyyuu bara al tokko nuti cubbuu qoraa bara. Al tokko bar numatu rakkoo itti fidaa bar qoramnee seetanii al tokko bar numatu gara hammeenyatti dhufaa bar ofuma keenyaaf otoo of eeguu dandeenyu otoo irraa fagaachuu dandeenyu. Yoosef garuu mana sana keessa jiraachuun dirqama isaa ta'ullee cubbuun sun irra deebi'ee guyyaa guyyaadhaan itti dhufuun isaa dirqama ta'ullee garuu kan raawwadhu jedhee tagadumaa didee jedha. Lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Gaaf tokko jedha namoonni tokkollee mana hin turre jedha. Maatii waaqayyoo ammas qoramsichi cimaa jira jechuudha. Namni tokkollee mana hin turre jedha. Gaafa akkanaa wayyaa isaa qabattee jedha uffata isaa qabattee ana waliin fedhii foonii koo raawwadhu jetteetoo amma waa'ee wayyaatiif falmuu qaba moo dhiisee deemuu qaba? Uffata isaa irraanfachuu qaba moo uffata koo naa deebisi jedheetoo ishee waliin falmii seenuu qaba? Ilaa gaalaal addunyaan akkana nu gooti. Waan nuti barbaannu nurraa fudhatti. Yoo kana wanni nuti barbaannu sun akka nuuf deebi'u atakaroo keessa falmii keessa yoo seenne dhaaba cubbuu dhaabbachuu keenya. Yookaan hojjetaa mootummaatiif hojii kee kana dhabdaa jedhaan itti gaafatamaan isaa. Kana dhugaadhaaf dhaabbanna moo hojii keenya sana deebisifachuudhaaf falmina? Ilaalaa gaa aangawoo mootummaatiin aangawoon inni olaanaa aangoo kee kana dhabdaa jedhaan. Kana aangoo keenya deebisifachuudhaaf yaalla moo nattaafani dhugaadhaafan dhaabbadha jennee dinnaa? Waan qabnuun qoramna. Kan maallaqa qabu maallaqa isaatiin qorama. Ni dhabda maallaqa kee jedhamuu danda'a. Kan beekumsa qabu beekumsi isaa akka hiikaan qabne akka ta'utti qorama. Yoosefis uffata uffateen qorame wayyaa isaa jalaa qabattee jedha. Addunyaan akkanatti wayyaa keenya waan nuti jaalannu waan nu waliin jiru nu jalaa qabatti achumaanis anaa wajjin ciisii ittiin jette. Ammas wayyaa isaa harkatti dhiisee baqatee manaa ba'ee jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.
baqachuudha. Daangaa yoo darbe cubbuun al tokko baqachuudha. Aangoon isaa hafu baqachuudha. Maallaqni isaa hafu baqachuudha. Uffanni keenyas yaa hafu baqachuudha. Faayidaa kamiyyuu dhiisnee cubbuu baqachuun, faayidaa kamiyyuu dhiisnee sooba baqachuun, faayidaa kamiyyuu dhiisnee imaanaa keenya eegsisuun ni barbaachisa waan ta'eef Yoosef jedha uffata isaa dhiisee baqatee mana jedha. Amma ni hafaaf seetaniire. Amma immoo qorumsichi qorumsa tokkorraa qorumsa birootti ol guddachaa dhufa. Hojjetaan amanamaan qorumsota akkanatti wal xaxaa ta'an qaba. Kanaaf maal jettee isheen wayyaa isaa jettee ana biratti dhiisee baqatee manaa ba'e. Amma immoo kallattiidhaan gara walalootiin isin dabarsaa. Walaloo keenya ilaalaa dhaggeeffadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Waaqayyootiin kuusaa walaloo gurraacha mul'ate jedhee barreessirraa inni walaloo isiniif dubbisa. Aduu bara lamaa jedha mata dureensaa. Aduu kakuu moofaa kan guyyaa waraanaa kan gaafa injifannoo milkii warra sanaa. Maaf dhaabbatta maaf hin lixxu maaf dawwoofta maaf hin xiixxu. Akkuma jaarsa biyya kanaa luboota kiristaanaa olii daawwatta ammoo siyyaafatta. Bulii warra kanaa Iyyaasuu ilaalutti injifannoo eegutti gaarummaa hiiktee hammeenya hidhutti lixuu kee dagatta ba'uuf maaf yaaddofta. Afaan bantee oolta afaan bantee bulta. Aduun guyyaa haaraa kan bara araaraa gooftaan bara baraa yoo oolu fannoorraa amala addaa fidda otoon dhihin lixxa gabaabitti himsitee gara galaatti xiixxa. Sababni maal laata kan guyyaa jimaataa gaafa muudama gooftaa teessoo isaatti ulfaataa dhiiga sitti uwwisee guyyaan si da'eesse yoo maal jedhu dhageessee Yesuus foonaan geessee harka isaa diriirsee fannoo irratti bal'isee akkana jedhee dubbate akkanaan wawwaate jecha dhumaa laate akkana jedhee caqaste misirrooni mirgaan galee yeroon isaa ga'e ergamni milkaa'ee jibbi burkutaa'e hundi goolabame fayyiinsi dhugoome jedheetu sitti mee maal meemmee kanaaf akkana goota guyyaa dinniitta ogummaa da'eessita iccitii dhoksita dukkanaan golgitee dhokataa taasifta. Hammeenyatti lixxaa ka'umsatti burraaqxaa injifannoof xiixxaa ogummaadhaan xaxxaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Seenaa isaa kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 13 fi wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 44 irratti argitu seenaa lamaanii kan inni wal dorgomsiisuudhaaf yaale walaloo kana keessatti. Egaa kabajamtoota hordoftoota qophii keenya lallabni keenya kutaan tokkoffaan kanumarratti xumurameera. Walaloo isiniif dhiyeessineenis akka barattan abdiin keenya guddaadha. Egaa haga ammaatti qophii kana qopheessee kan isiniif dhiyeessaa ture ana Haile Mikael Taaddasaa Kafaniiti. Akkasumas qophii kana waraabuudhaan kan nu gargaaraa ture ogeessi kaameeraa nu tajaajile jechuudha. Obboleessa keenya Kabbee Hirkootii akkuma waliigalaatti ammoo iddoo itti sagantaan keenya waraabamu nu mijeessuudhaan ogeessas nu mijeessuudhaan meeshaalee waraabbiidhaaf nu barbaachisanis nu dhiyeessuudhaan kan nu tajaajile Universal Marketing dha. Universal Marketing hojiiwwan waraabbii adda addaa kan hojjechaa jiru yoo ta'u asuma magaalaa Sabbataatti argama. Dhuftanii itti tajaajilamuun gahee keessanidha jenna. Ulfaadhaa galatooma.